Mariin nagaa mootummaa federaalaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Daaree Salaamtee gaggeeffamaa ture waliigaltee irra osoo hin ga'in xumuramuu mootummaan ibseera. Ibsa mootummaan Itoophiyaa galgala kana baasee hiikaa fi tasaa akkasitti qopheesseera. Mariin lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa federaalaa gidduu jiru dhaabuuf gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu mootummaan Itoophiyaa beeksise. Mariin nagaa bakka buutonni qaamolee lamaanii guyyootaaf Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuu kan beeksisan gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee kan ta'an Ambaasaadder Reedwaan Huseeni. Mootummaa Itoophiyaa bakka bu'uun marii kanarratti hirmaachaa kan turan Ambaasaadder Reedwaan mariin marsaa lamaan shanee yookiin waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa turre waliigaltee malee xumurame jechuun fuula X gubbaatti ibsan. Mootummaan federaalaa lola kutaalee Oromiyaa gariin keessatti gaggeeffamaa tureen dararaa mudate goolabuu barbaadee ture kan jedhan obbo Reedwaan mata jabina qaama isa kan biraan waliigaltee malee xumuramee jedhan. Dhimma kanarratti ammatti waraana bilisummaa Oromoon ibsi kennameen jiru. Mariin marsaa lammataa kun qondaalota waraana olaanoo qaamolee lamaanii hirmaachisuun torban tokko oliif gaggeeffamaa ture. Ta'us dhimmoonni mariif dhiyaatan maal akka ta'an dabalatee adeemsa marichaa irratti hanga har'aatti odeeffannoon ga'aan hawaasa bira hin gahin ture. Adeemsa danqaa'umuu fi fedhiiwwan dhugoomuu hin dandeenye gareen kaan yookaan waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesseen mariin kun milkaa'uu hin dandeenye jedhan dabaluunis Reedwaan. Obbo Reedwaan mootummaan fedhawwan jiran simachuuf ejjennoo isaa jijjiiruun furmaata qaama lamaanuu fudhatamaa argachuu akka danda'u soqaa ture jedhan. Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD biyyoota akka US, Norway fi Keeniyaan gaggeeffamaa ture. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa marii kanarratti argamuu isaa dabalatee sababoota adda addaaf mariin milkiin goolabamaa abdiin jedhu guddaa ture. Obbo Reedwaan ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabuutti gaabbuu ibsanii dhaabbilee maricha kana qindeessaa turanii fi biyya maricha keessummeessite galateeffataniiru. Ajajaan waliigalaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa bakka guyyaa lama dura haasaa karaa Zoom irraan deeggartoota waliin taasisaniin waan amma deemaa jiru kana sana jechuu hin barbaadu jedhanii ture. Namuusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira kana beekaa jechuun dubbate. Mariin marsaa lammaffaa kun yeroo gaggeeffamaa jirutti waraanni humnoota nageenya mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godhamus bakkeewwan Oromiyaa garaa garaa keessatti gaggeeffamaa akka jiru BBC'n jiraattotarraa